raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoo sagalee Ameerikaa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti Waashintan DC irraa dabarsu sagantaa afaan Oromoo jalqaba. Fagoof dhiyoodhaan raadiyoo marsaa intarneetiif saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa akka jirtan dhaggeeffattoonni keenya jaallatamoon attam jirtu. Guyyaan har'aa Waxabajjii 28 bara 2021 keessummeessituun keessan Jaannee Gammadaati. Komishinni hooggansa sodaa balaa fi qophaa'ina naannoo Beenishaangul Gumuz barattoonni 50,000 gara godina Matakkalitti deebi'aniiru jedhee jira. Komishinarri komishinichaa obbo Taarraqeen Taasisaa baqattoonni deebi'uun isaanii waan haalli nageenyaa fooyya'eef jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Weellisaa Oromoo beekamaa Haacaaluu Hundeessaa erga wareegamee waggaa tokko ta'eera. Waggaa tokkoffaa wareegama isaa ilaalchisuudhaan sirni yaadannoo adda addaa biyya keessaaf alatti gaggeeffamaa jira. Sirna kana ilaalchisuudhaan waloowwan Oromoo beekamoo lama waa'ee aartist Haacaaluu walaloo barreessan dubbisnee jirra. Afrikaan weerara dhukkuba COVID-19 marsaa sadaffaa keessa waan jirtuuf tallaalii argachuun akka barbaachisu ogeeyyiin ardiitti jiru. Kanneen kun kan har'aaf jenne keessa jiran hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenne dhaggeeffattoota keenya. Pirooduuseriin tamsaasa har'aa Nugusuu Taamiree, tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasummaa kan qindeessite Tigisti Gammeeti. Oduudhaaf immoo gara Tuujubeetti dabarra. Attamooltan oduun ammaaf qabnu kunoo. Manni murtii federaalaa kan Finfinnee kan itti gaafatama raayyaa ittisa biyyaa duraanii Jeneraal Saaraa Makonnin ajjeese Masaafinti Xagaabuu hidhaa umrii guutuu itti muree jira. Jeneraal Saaraan amajjii 22 bara 2020 hiriyaa isaanii Jeneraal Gaazee Abarraa waliin mana ofii keessatti ajjeefaman. Pireezidaantiin naannoo Amaaraa kan yeroo sanaaf gorsaan isaanii gameessa akkasumas abbaan alangaa muummichi naannoo sanaa dabalate guyyuma sana ajjeefaman. Mootummaan jedhetti biyyattii keessatti jeeqama waraana keessatti immoo adda addummaa uumuuf haleellaa qindoominaan raawwatamedha jedhee jira jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa kaaseera. Hojjettoonni isaa sadii naannoo Tigraay waraansa keessatti gaggeeffamuuf konkolaataa isaanii cinaatti ajjeefamanii argamu Dr. Without Borders jimaata darbe beeksisee jira. Gadda keenya mara kan haleellaa rifaasisaa kanaa ibsu jechuun jiru jechuudhaan jaarmiyaan gargaarsa wal'aansa fayyaa kun ibsa baasee beeksiseera. Gadda guddaatti dhaga'ame garuu ni ibsinaa jedha ibsichi. MSF yookaan Medicine Sans Frontières jedhetti kan hojjettoota isaa waliin quunnamtiin daancite jimaata ganam konkolaataan isaanii duwwaa inni argamu reeffi isaanii immoo meetira xiqqoo fagaatee argame. Kanneen ajjeefaman kun qindeessituu hatattamaa kan Medicine Sans Frontières umriin waggaa 35 lammii Speen Maariyaa Hernandez ittaanaa qindeessaaf lammii Itoophiyaa kan umriin waggaa 31 Yohaannis Halafoom Raddaaf kan umriin waggaa 31 shofeera isaanii Teediroos Gabra Maariyaam turan. Du'uun sadan isaanii mara keenya Itoophiyaa keessaaf biyyoota naannoo addunyaa keessa sossoonee hojjennu mara keessatti gadda uume jechuun Medicine Sans Frontières ibsee jira. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutarees bata darbe ibsa kennaniin ajjeechaa kanatti hedduun rifadhe jedhan. Kun fudhataman qabu seera namoomaa kan sadarkaa addunyaa ka cabsuudha. Kanneen akka kana raawwatan barbaadamanii argamuudhaan adaba cimaa adabamuu qabu jedhanii jiru. Gama biraan hoogganoota adda bilisummaa uummata Tigraay irraa obbo Geetaachoo Raddaa ajjeefamuu hojjettoota dhaaba gargaarsaa kana ilaalchisuun Tiwiitarii irratti ergaa barreessaniin mootummaan Tigraay fi humnootiin ittisa Tigraay dhimma ilaaluu waliin walta'iinsa agarsiisuuf akkasumas balaan uumame kun akka qoratamu nageenya hojjettoota gargaarsa eeguuf filicha qaban kan nama gaddisiisu jedhan obbo Geetaachoo kan irra jabinaan ajjeechaa raawwatan kun hojii isaanii abiyyiin kan raawwatan mul'isa jedhan. Kanneen ajjeefaman kun uummata naannoo gargaarsa barbaadu. Gersa kennaa turan kanaaf du'uun isaanii gaddisiisa. Medicine Sans Frontières maatiiwwan namoonni dura du'aniif gadda nutti dhaga'ame ibsina jedhaniiru. Ajjeechaa suukanneessaa Shawaatee Higum keessatti
hojjettoota gargaarsa dhaaba MSF loltoota Abiy Ahmed kan hidhatanii raawwatan ajjeechaa garjanaa jiran. Loltoonni baqatan kun mooraa namoota qeerraa godaanan keessa jiran keessaa namoota 12 ajjeesaniiru. Kun dhugumatti haala balaafamaa yeroo dheeraaf geggeeffamaa ture jedhan. Afrikaan kibbaa weerara sadaffaa cimaan vaayirasii koronaa ishee mudachuun pireezidaanti Siiriil Ramaphosa Delta vaayirant jedhamuun vaayirasii koronaa kan daddarbu akka hin fayyadamne ittisuuf uggura hojii haaraa akka isaan dirqisiise. Pireezidaantichi ibsa televiziyoonaan dhiyaachuun battalaniin vaayirasiin Delta vaayirant jedhamu kun biyya keessatti argame vaayirasiin akkaan faca'u hedduu hamaadha jedhanii har'a galgala dhimma ariifachiisaa kanarratti kanan dubbadha jedheefis kanaaf jedhaniiru. Daraan hamaa ta'uu baatus akkaan namoonni baay'een ittiin qabamaa jiran jedhan. Kanaaf eeggannootti dabalaa gochuu qabna jedhaniiru. Uggurri sochii kunis walga'iin bifa kamiiyyuu ugguramuu, manneen barnootaa cufamuu, dhugaatii alkoolii mara gurguruu dhaabuu, mana nyaataa seenanii nyaachuu dhaabuu, uggura sa'aa cimaa hojiirra oolchuuf kanneen seerarra daddarban seeraan gaafachiisuu of keessaa qaba. Afrikaan kibbaa talaallii vaayirasii koronaa baatii guraandhalaa keessa argachuu ka jalqabde ta'us kan biyyattiin tallaaluu barbaadde uummata miliyoona 40 keessaa miliyoona 2.7 qofaatu talaallii kana argate. Magaalaa Somaaliyaa Waaltaa Galmudug keessatti kaleessa ganama haleellaa finxaaleeyyii raawwatanii namoonni 12 du'uu aangawoonni nageegumsa Somaaliyaa ibsanii jiran. Dhukaasa humnootii nagaa eegsisaniif xayyii gidduutti ta'een immoo magaalaa Wisil keessatti yoo xiqqaate namoonni 30 ajjeefamuu isaaniif kanneen keessaa siviilotaaf jiraattonni ka keessatti argaman ta'uu aangawoonni naannoo raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaleef ibsaniiru. Haleellaan sun kan jalqabame gareen finxaaleeyyii boombii konkolaataa xiyyeeffate naannoo mooraa humnootii nagaa eegsisaniitti kadhoosan ta'uu aangawaan maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan tokko ibsaniiru. Wisil Galkaayoo irraa kibba gama bahaatti fageenya kiiloomeetira 200 irratti kan argamtu yoo ta'u bakka erga dhiyeenyaatti Alshabaab humna keessatti jabeeffate. Haleellaan sun raawwatame sa'aatilee 2 booda aangawoonni naannoo Puuntland moota miseensa Alshabaabiif shororkeessummaa keessaa argamu jedhaman 20 du'aan adabuu isaanii ajajaan poolisii naannoo sanaa Koloneel Muumiin Abdishiree sabaa himaaf ibsaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan wixataa har'aa Vaatikaan ka daawwatan yoo ta'u Poop Firaansiisiif aangawoota kanneen biroo waliin wal arganii jijjiirama qilleensaa, mirga namoomaaf dhimmootii namoota seeraan ala nama deddeebisanii mata duree jedhan irratti mari'achuuf jiran. Daawwannaan isaanii kun kan dhaga'ame baatii onkoloolessaa keessa abuunichi amantii kaatolikii kan hordofan nama lammataa Yuunaayitid Isteetsiin hoogganan pireezidaanti Joo Baayiden waliin wal arguu isaanii dura. Walga'ii kaardinaal Peetro Paaroliiniif Phaaphaasii ka ta'an Pool Galaageeritti dabalee dippiloomaatichi gameessi Yuunaayitid Isteetsi mana sagadaa Saalareegiyaaf sistan akka daawwatan hiramaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaaleetti ceena. Komishinni hooggansa sodaa balaaf qophaa'ina naannoo Benishaangul Gumuz baqattoonni 50,000 ol gara godina Matakkalitti deebi'aniiru jedheera. Komishinarri komishinichaa obbo Taarraqeen Taasisaa baqattoonni deebi'uun isaanii waan haalli nageenyaa fooyya'eef jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Naannoo Benishaangul Gumuz keessaa namoonni 360,000 ol sababa adda addaan qe'ee ofiirraa buqqa'uun bakkawwan garaagaraa akka jiraatan illee komishinarichi ibsaniiru. Naakoor Malkaatu gabaasa kana Finfinnee irraa nu erge. Komishinarri komishinii hooggansa sodaa balaa naannoo Benishaangul Gumuz obbo Taarraqeen Taasisaa namoota godina Matakkalii bara 2012 keessa manaa fi jireenya isaanii irraa buqqa'anii turan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 baatii waxabajjii keessa garuu deebi'aniiru jedhan. Sababaatti deebifaman irrattillee ibsanii jiru. Obbo Taarraqeen. Lamaan bakaasee yeroo garaagaraatti jeequmsa naannoo sanarratti ta'uun namoonni akka 5,300 kan gara naannoo Amaaraatti baqataniiru. Naannoo Raanch jedhamuu fi Chaagni turanii yeroo garaagaraa deebisuun yoo yaalame haalli nagaa naannoo sanaatti qorqee amma garuu sababa jedhurraan ka'e namoonni kun torbee darbee kaasee gara naannoo keenyaatti deebi'u. Ammaatti naannoo 50,000 aanota garaagaraa ja'a keessa kan isaan jiran Gubaa, Dibaati, Bulan,
Qawwee fi akkasumallee maanduraa iddoo jedhamutti kan isaan deebi'aa jiran. Gara naannaa keenyaatti deebifne isa bukkeetti sabaaf saba wal agarsiisuun nageenya uumuun nageenyi garaagaraas akka inni bu'aa garaagaraas akka inni bu'u isa kanatu hojjetamaa jira. Obbo Taarraqany buqqaatotni deebi'an kunneen akka buufata qubattootaa keessa tursiifamanii fi maaliif akka gara mana isaaniitti hin deebine illee dubbatanii jiru. Tokko isaanii gara qe'ee ofii isaaniitti sun gara naannaa isaaniitti kan deebi'aa jiru. Fakkeenyaaf bara bulan Doobbii iddoo jedhamu irratti kan kaampiin yeroo hojjetamee fi achirra ta'anii gara naannaa isaanii akka dabootti akka maalitti maasii isaanii hojjetachuu danda'u. Haalli nagaa kun guutummaatti amma mirkanaa'aa ta'utti namoonni kun naannaa sana ta'anii yoo nagaa ta'an achuma naannaa isaaniitti kan isaan ta'anii yoo nagaa ta'u garuu eegumsaanii iddoo giddu galeessa ta'e irratti kan walitti qabamaa jiru garuu amma mana tokko isaaniitti galamaa jiru. Kun immoo gara naannaa isaanii dhufuun akka saksasii tokkotti kan ilaallu achirraa ka'anii ofii isaaniitiin galuu hin danda'u. Inni kun komaandi poolisii hojii irratti hojjechaa jira waan ta'eef ammasitti garuu biyya ormaa taa'urraa gara naannaa isaaniitti yoo deebi'an jedhamee iddoo tokkotti walitti qabamee dhuguma akkuma jedhame mana ofii isaanii ta'uudhaan kaampiidha kan isaan ta'aa jiran. Koomishinarichi akka namootni gara godina Matakkal buufataalee turtii 4tti deebi'an kunneen rakkoo midhaan nyaataaf hin saaxilamneef waan hojjetaa jirra jedhan illee qabu. Yeroo gannaa haalli naannaa sanaan istiraakchariin naannaa sanaa rakkisaa waan ta'eef mootummaa federaalaa wajjin haasaa irra kan ji'a 3 kan ji'a 4 si'a tokko daanti ta'ee fi uummanni kun rakkina keessa akka hin galle karaa garaagaraa hojjetamaa jira. Achis ECC yookiin Emergency Coordination Center kan jedhamu dhaabatee jira ji'a 6 darbee fi fayyaan achi keessatti hammatamee jira. Bishaan ni jira akkasumallee barnooti jira. Emergency irratti warra hojjetan jiru. Buqqaatotni kunneen hanga gara qe'ee isaaniitti deebi'anitti bakkuma ammaaf qubsiifamaniiru jedhanitti waan hojjetan qabaachuullee himanii jiru koomishinarichi. Namoonni kun akka qofaa maasii isaanii dhaqanii akka hin qonne garuu akka dabootti akka maaliitti achuma kaampii keessan oolanii achitti humni loltuun illee maddabamee fi maasii isaanii akka hojjetanii wanti isaan barbaachisu wanti qonnaaf ta'u wanti akka sanyii illee ta'u akka qonnaaf gargaaru achumatti hin kennamaa fi isaan wal qabatee immoo yeroon ammaa citaan maal waan hin jirree fi mootummaan haala deebisanii dhaabuu irratti waan hojjetamaa jira. Inni kun achuma lafa isaan ta'anitti isaanumaan mobilaayiz gochuutiin hojiin akka hojjetamu naannoon sun yeroo nagaa ta'u namoonni kun gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an ammaaf garuu iddoo tokko ta'anii akka dabootti akka baay'inaatti qonna akka qotan isa kana immoo hundumtuu akka gargaaruu danda'udha kan murtaa'e. Buqqaatota gara godina Matakkalitti deebifaman jedhaman keessaa muraasa isaanii bilbilaan haasofsiisuuf yaaliin godhe ammaaf hin milkoofne akka koomishinarri koomishinii hooggansa sodaa balaa naannichaa jedhanitti Beenishaangul Gumuz keessatti sababaa balaa uumamaa kan akka lolaa fi kanneen birootiin akkasumas rakkoo nageenyaa wal qabatee namootni 360,060 ol manaaf jireenya isaanii irraa buqqa'anii turan gargaarsaan jiraataa jiru. Waggoota 2 darbe keessatti haleellaa hidhattootni namoota meeshaa waraanaa hin hidhatin irratti raawwataniin namootni hedduun ajjeefamuuf kanneen 100,000 lakkaa'aman bakka jireenyaa isaanii irraa buqqifamuun isaanii gabaafamaa ture jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamanii miliyoona 5 darbuu kan beeksise jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n ardittii keessatti dhukkubuma kanaan kan dhuman 136,036 ta'uu ibsee jira. Jaarmayaa kana keessatti daayirektara Afrikaa akka ta'an Matshidiso Moeti akka jedhanitti ardii Afrikaa keessatti torbanneen darban 4tti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii dabalee jira. Torban darbee kana qofa dhibba keessaa harka 30 Afrikaa keessatti dabaluu fi kanneen vaayirasii kanaan lubbuu ofii dhaban immoo harka 15 akka dabalee ibsameera. Biyyoota Afrikaa 5 jechuun Afrikaa Kibbaa, Tunisiyaa, Zaambiyaa, Ugaandaa fi Naamibiyaan namoota haaraa Afrikaa keessatti dhukkuba COVID-19 qabaman dhibba keessaa harka 76 qabatanii jiru. Africa is in the midst of a full-blown third wave. The sobering trajectory of surging cases. Afrikaan weerara vaayirasii koronaa isa marsaa sadaffaa mudate walakkaa jirti. Lakkoofsi namoota qabamanii dabaluun waan ilaalcha argachuu qabu hundumtu ilaalchatti kennee tarkaanfii hatattamaa akka fudhachuu qabu dadammaqsa. Biyya Hindii fi iddoo biraa keessatti
hangam weerarri dhukkuba COVID-19 hatattamaan faca'ee caasaa tajaajila eegumsa fayyaa turan akka harka caale arginee jirra. Fayyaa uummataa kan ilaaleen tarkaanfiin fudhatamu ariitiin dabalee qorannaa gaggeessuun dhukkubsattoota adda baasuu fi kunuunsuun barbaachisaadha jedhan. Akkasumas kanneen dhukkubsatan kun namoota waliin quunnamtii qabaataa turan ariitiin faana bu'uun akkaan barbaachisaa ta'uu Mo'eetiin dubbataniiru. Kana malees vaayirasiin koronaa bifa jijjiirratee fi ariitiin faca'u yeroo ammaa Afrikaa keessatti dabalaa yeroo jiru kanatti Afrikaa tallaaliin dabalataa atattamaan akka barbaachisu Mo'eetiin ibsanii jiran. Keessumaa gosni vaayirasii bifa jijjiirrate kan Deltaa jedhamu kan akkaan hamaa ta'e biyyootii Afrikaa 14 keessa akka jiru, vaayirasiin beettaaf alfaa jedhaman immoo biyyoota 25 caalaa keessatti argamuu ibsanii jiran. Afrikaa keessatti yeroo ammaa uummanni miliyoona 12 guutummaatti tallaalii argatanii jiru. Kanaafis tallaalii jaarmayaan fayyaa addunyaa gama Covaxin arjoomee fi gargaarsa mootummoonni kennan gama dhaqqabsiisuun Mo'eetiin galateeffatanii jiru. Ta'us garuu jedhan kanneen guutummaatti tallaalaman miliyoona 12 kun ardii Afrikaa kan uummata biliyoona 1.3 ta'u qabuuf dhibba keessaa harka tokkitti qofaa jedhanii. At the continental level, we're seeing a rise in cases similar to the first wave peak in Sadarkaa ardii Afrikaatti weerara amajjii bara 2020 marsaa duraa ka ture sunis ammas harki 50 baatee amajjii bara 2021 keessa argaa jirra. Afrikaan tallaalii miliyoona hedduu dabalataan ka barbaaddu yoo ta'u kunis weerara marsaa sadaffaa kana hanqisuuf mala gaarii hojiin mul'atee fi fala ijoodha. Kanaafis tallaalii argachuuf carraa jiru dabaluun akkaan barbaachisaa ta'uu hubachiisan. Jaarmayaan fayyaa addunyaa akka jedhutti Afrikaan dhuma baatii fulbaanaatti tallaalii miliyoona 200 kan ishee barbaachisu yoo ta'u kunis uummata ardittii harka 10 qofa tallaaluuf oola. Gamtaan Awurooppaa tallaalii miliyoona 100 biyyootii maddi galii isaanii gadaanaa ta'eef kennuuf waadaa kaseene yoo ta'u Yuunaayitid Isteetsi immoo tallaalii miliyoona 80 biyyoota hiyyeeyyiif kan kennitu ta'uu beeksiftee jirti. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Weellisaa Oromoo Hacaaluu Hundeessaa erga wareegamee waggaa tokko ta'eera. Waggaa tokkoffaa wareegama isaa laalchisuudhaan sirni yaadannoo adda addaa biyya keessaaf alatti gaggeeffamaa jira. Sirna kana laalchisuudhaan waloowwan Oromoo beekamoo lama kanneen ammaan dura waa'ee aartist Hacaaluu walaloo barreessan waloo Zalaalam Abarraa fi waloo Lataa Qana'ii dubbisnee jirra. Waa'ee ajjeefamuu aartistichaa irratti yaadannoo qabanii fi walaloo isaanii irratti haasofsiisuun Bafaqaaduun qophii qindeesse qaba kunoo. Wallisaan Oromoo Hacaaluu Hundeessaa erga lubbuunsaa darbee kunoo waggaa tokko ta'eera. Maatiiwwan, firoonni, hiriyoonni, lammiiwwanii fi dinqisiifattoonni isaa biyya keessaa fi biyya alaatti haala adda addaatiin sirna yaadannoo isaa gaggeessaa jiru. Nutis sirna yaadannoo kana sababeeffachuudhaan walaleessota afaan Oromoo beekamoo lama wajjiniin turtii gooneerra. Obbo Zalaalam Abarraa biyya Fiinlaand irraa, Lataa Qana'ii Aagaa bakka inni daawwannaarra jiru as Yuunaayitid Isteetsi irraa haasofsiifneerra. Lamman isaaniiyyuu du'a Hacaaluu ilaalchisee waan isaanitti dhaga'ame yeroo sana walaloo barreessanii miidiyaa hawaasaa irratti bal'inaan dabarsaa turan. Ergasii asis waa'ee Hacaaluu barreessaniiru, barreessaas jiru. Garuu battala duuti Hacaaluu yeroo jalqabaatii fi gurra isaanii bu'e maaltu itti dhaga'ame? Dursa obbo Zalaalam Abarraa akkana jedhu. Du'a Hacaaluu kan inni dhaga'e rafee ka'eetanii galgala akkuma carraa oduu ganamaa kana ilaaluuf yeroo bilbila koobanuuni Hacaaluun du'eera kan jedhu argee kun dhugaa natti hin fakkaanne maaf itti farrisu jedhee san of gaafadhe malee dhugaa natti hin fakkaanne garuu yeroon oduu kana gaanii qabadhee barbaaduutti babal'isee ilaaluutti ka'u dhuguma dhugaa ta'uu isaan bare du'eera Hacaaluun harka namaatti du'e kan jiru dhugoonfadhe jechaadha.
haa ta'u malee gaafa sanas ta'e har'as Hacaaluun ani waan du'e natti fakkaatu. Ani amantee tokkoon qabamaa inni amanteen kuni gootii akka Hacaaluu goota akka warra kaaniis qabsoo kana keessatti warri wareegaman waan du'an akkuma abbaa fedhee waan du'an natti fakkaatu. Lataa Qanayyoo akkamitti dhaga'e? Maaltu itti dhaga'ame yemmuu sana? Waan galgala sana otuun irra deebi'ee yaadadhu ta'e baay'ee natti tola. Guyyaa hojiirra ooleen baay'ee waan dadhabeef dafee rafee takka rafee irriba irraa dammaqeen bilbilatu natti bilbilamaa ture. Bilbila sana yoon ilaalu waan lafti bari'e wayii natti fakkaateen cufee tekstii argee erga gabaabaa Hacaaluu Hundeessaa wareegame jechuun dhugumaa kan jedhuun argee tekstii natti ergaman keessa waanan abjuu keessa jiru natti fakkaate. Hirriba irraan dammaqee waan ta'eef abjuu keessaa waan kana argaa jiru waan kana dhaga'aa jiru natti fakkaate. Achumaan maatii koon gadi bahee gaafadhe gara kutaasaan jiranitti gaafannaan namni hunduu hin boo'a mana keessaa hin dhageenyaan na dhoksanii boo'u ture. Duduuban deebi'e gara ciisaa turetti deebi'een istii lamma yoona waan hin abjuu keessa jiru waliin natti fakkaate. Amanuun na dhibe. Du'a Hacaaluu Hundeessaa abjuu moo dhugaadha jedhee amanuun yeroo dheeraa natti fudhate. Hacaaluun anaaf hiriyaa kooti, hiriyaa walitti dhiyaannu, waan baay'ee wajjin dabarsineerra, waan baay'ee wajjin haasofneerra, hojii baay'ee irratti wal deeggarreerra, wal sisirreessineerra, gara fuulduraattis hojii baay'ee wajjin hojjechuuf sagantaa qabna. Obbo Zalaalem Abarraa yemmuu sana du'a Hacaaluu ilaalchisuudhaan walaloo dheeraa garaa nama nyaatu tokko barreessanii turan. Hacaaluun hin duune, hin lataa, hin daraaraa yaada jedhu kan of keessaa qabu. Ammayyuu Hacaaluun waan du'e isaanitti hin fakkaatu. Garuu du'eeraa kana booddee qaamaan wal hin arginu yoo jenne warreen Hacaaluu mararfatu maraaf Zalaalem Abarraatii hoo maal jechuudha? Ammatu seenaadhaan gara teellaatti deebinee gara waggaa 2000 har'aa qabsoo Yesuus Kiristoosiin barattoonni isaa duukaa turan qabsaan yoo ilaalle darba yookaan immoo du'a Kiristoos du'ee du'a ka'uu Kiristoos booda maaltu dhalate yoo jenne namoonni 12 hafan sun barattoonni isaa sun jechaa kooti walakkaan isaanii addabaabaayatti fannifamaa walakkaan isaanii zayitiidhaanis affeelamaa qabsoo kanatti fufuudhaan kaayyoo isaan ittiin ka'an sun amanteen kiristaanaa sun har'a eessa akka inni ga'e akkasumatti hin beekna. Bifuma kanaa yoo fudhannee ilaallee qabsoon tokko yaadi tokko hin dhalata qabsoon tokko hin dhalata manii isaa hin ga'a. Namoonni qabsoo sana geggeessuuf ka'an hin darbu waan baay'een irra ga'a qaamaan waan baay'een irra ga'a du'aan waan baay'eetu irra ga'a. Haa ta'u malee kaayyoon si iddoo isaa hinuma ga'a kan jedhuudhaan akkasittiin kan hin yaadu. Obbo Zalaalem walaloon isaan dhiyeenya kana barreessanii Hacaaluudhaafis Oromoota kanaan dura wareegamanii fi kan ta'uudha jedhu. Hin boqottan jettee jedhanii gadda himaa gandaa gaafatu. Gammata dureen isaan boqote jettee gaafata namatu du'a namaa tokko hime akka jechaati. Inni dhaga'e sanatu deebisee gaafatan boqote jetta sobanni boqotu maalattan boqota gumbiin aadaa baatu sobanni illee du'u abbayya soon gu'u iddoo isaa ati du'i du'e obbaafadhu ayyaannattam du'a ati biyyoo nyaadhu yaadattamiin du'a du'i dhagaa baadhu gumbiin aadaaf seenaa baataan heera biyyaa galmi safuu hundaa arjaan akka abbayyaa ulfaata akka adoolessaa rifaasisaa akka agayyaa hin boqote jettaa tasa'aniin amanu jettee oo kakatte yoo lammiin koo saree haadhalu kunoo qe'ee koo booyyeen hadhaalu mirginaan adidu balasnaan haganu jettee kakatteyyu lakkiisin amanu jedha yeroo jalqabu walaloon kun kan inni jiru tokko maa inni lakkii sana ajjeesu waaqayyo maaf maqee harankosii dhooban dhoqqee abukaakkeen qalbii qaanqee salphoo ayyaana baaqee balfaa fi habaqeen hurraa fi solloqqee du'i maaliif balfee waaqayyo maaf maqee hinnattamiin du'a kun hundi yeroo teessu akka okkotee cabaa kan qalbiin dhimmisu lakkiin du'unnoo beekumsuun du'aaree beekumsattam du'a abbayyan gu'aaree abbayyattam gu'a ofii aduun hin dhaamaa aduun attam dhaamaa ofii bakkalchin jaamaa bakkalchattam jaamaa garuu hooddi wayii dhufee yoo yeroo aduun dhaamu didee dunuunfatee bakka yeroo jaamu malkaan hunduu gu'ee yeroo tulluun dhidhimu qilleensa didee sombi uumaa hundaa yemmuu afaan raamu hafuura baafachuuf hafuura galchachuun yeroo namaa gamu yoo amanteen du'ee uumaan hundaa raamu safuuf isaa bagaan uumaa hundumaattuu yeroo nagaa dhaamu yoo galaanni gogee waaqiif lafti du'ee yeroo
uumaan maseenu injiruun jiraatee jiraan yemmuu badu jireenyi yemmuu onu yeruma sanayyuu nu du'e jennu garuu badiin biyyaa wajjinii silaafuu godaansa egaa inni isaa godaanuu haadha kumaa labbaasaa malee nu du'e jennu lakkiin duunno haduu abbaan fedhe inni qalbiin xinnoo. Lataanii Hacaaluun waliif hiriyaadha. Lataanii Hacaaluudhaa fi walaloo sirbaatii fi geerarsaa kenneeraaf mee isa kam laata? Lubbuu bilii qabaatuuf maafan gola naanna'a saba koo falmee du'een Taaddasaa Birruu ta'a. Daandii dheeraan naafee kan fuuldura koo taa'u booddeetti galagalee bookeef tafkiin lakkaa'u. Bakka ajaan baay'atu bakka tortoraaf raqaa ijoolleef saree malee kan biraa maaltu dhaqadhee geerarsa isaa keessatti kan inni itti fayyadame sana keessa anatu barreesse paartii kanaa jechuudha. Lataanis akkuma Zalaalama Barraa yemmuu du'aa Hacaaluu sana walaloo barreessee miidiyaa hawaasaa irratti darbaa ture. Nammuu ni yaadata. Waggaa tokkoffaa yaadannoo Hacaaluu ilaalchisee gidduu kanas Hacaaluudhaa fi walaloodhaan xalayaa barreesseera. Walaloo sana keessaa waa kutee nuuf dubbisa. Lakkii atoon duune Haacee Ilmoondeessaa galmee seenaa gubbaa kabajamtee teessaa. Akkuma tuu jette seenaa hirmi nyaataa goonni fooniin miti hojiidhaan jiraata. Ati seenaa qabda kan darbee jiraatu waggoota kumaa fi lakkisiif hin boonyus ofumaa fi kan otuuti jirtuu gatii kee wallaallee hirkifannee boonyu ergasii awwaallee dhugaa kee utuun baasiin kan waggaa qaqqabne kan akkasi nuuf taate siif ta'uu dadhabne. Ati fooniin dhibdus arras goota keenya booris goota keenya warra jiruuf malee siif immoo maal boonya eeyyee warra jiruuf boonya warra ofirra darbee dhalootaaf hin taane warra minniif jallinni garaa keessaan baane warra waadaa kee nyaatee tokkummaa mancaasu warra abdii Oromoo lafatti harcaasu warra waadaa kee nyaatee gandummaa lallabu warra callaa dhiisee baqiif gaggabu. Fooniin nu biraa dhibdus ati goota keenya booris goota keenya warra jiruuf malee siif immoo maal boonya warra jiruuf boonya warra loon facaasee balfa loonii tiksu warra faayidaa arraaf mana boorii jigsu warra dirree bal'aa taakkuudhaan safaru warra fira jibbee alagaan mararu warra akkasii boonyaa u'uu jennee iyya siif immoo maal boonyaa Haacee abbaa biyya nama galaa kaa'e nama gumaata kaa'e dhaloota boodaafi lakkisiif hin boonyu hin boo'an gootaaf. Egaa dhaggeeffatoota keenya yaadannoo waggaa tokkoffaa boqonnaa Hacaaluu ilaalchisee waan qopheessine kanumaan goolabna. Keessummoota keenya obbo Zalaalam Abarraa fi Lataa Qana'ii Aagaa maqaa dhaggeeffatoota VOA'n ni galateeffanna. An Bafqaaduu Morodaati. Bakka jirtanitti fayyaa ta'aa. Galaan finfinnee maasee laalgalooto silakka jaalalaa laalgalooto walirraan fagaannu laalgalooto jalaan nu fageesse laalgalooto gullalleen kan tufaa laalgalooto gaaraan bichuu turii laalgalooto galaan finfinnee maasee laalgalooto silakka jaalalaa laalgalooto walirraan fagaannu laalgalooto jalaan nu fageesse diiganii gaara sanaa gaara diigamuu malee nu baasan addaan baanee nu addaan ba'uu malee sooretti haadha sooree irbaanii rabuusa qabaay seeqanii sesseeqanii kan gargaar nu baata anjaraayin. Qotiyoon abbaan didaa yaadidaa harkoota keessa hoogganaa eetiyaa warra baraan dadhabee morma kee jalattannee.